Oromoo yoo waa lama ofirraa eege tokko dorgommii paartiileen godhan dhimma siyaasaatiif aangoodhaatiif godhan odoo gurrallee laachuu baanneef. Hundi isaaniitu beetee dogoggorarra jiraniif tolarra jiran jechuun miti. Yoo dhimmi kallattii yeroo ammaa tana keessatti paaworitii maali goonne Oromoo baraaru. Oromummaa baraaru. Oromiyaa baraaru. Oromiyummaa. Walii galama akkam akka Oromoo taane jechuudha. So nama tanarratti hundaa'ee qabsaa'u. Abaa'oo ta'uu, kaafaa ta'uu, woboo ta'uu, abbaa fedhee gargaaru. Hoggaa ajandaa aangoodhaatii fi siyaasaa paartii dorgommii taatee hedduu sadarkaa aarsaa itti kafaluu sanitti deemuu hin qabdudha. Tuntana. Lammaffaa illima gaa dorgommii paartii siyaasaa keessaas Oromoo seenuu hin qabu. Yoo san seenne namni mooyyala raasuu hin jiru jechuudha. Namni beetee cinaaksan irraa tulluu guuliitiin raasuu hin jiru. Maaliif akka abaa'oo fi kaafaa fi woboo fi piipitti maaliyaa uffannee taphataa jira. Maaliyaa kana ofirraa mulquu qabnaadha. Yoo beetee dhimma keenyarraa kaasuu nu barbaanne. Warra waliin dhufoo akka abaa'ootti haa ta'u akka kaafaa'ottis akka woboodhaa fi fedhu piipittis nama waliin dhufu kanaas gabaabinaa wanni jennuun maali? Jarana kubbaa beetee kwaas bamareet jennaan jechuudha. Kwaas bamareet jechuun dubbiin beetee paartii siyaasaadhaa kubbaa teestaadhaati jechuudha. Kubbaa qilleensa gubbaa jirtu. Kubbaa lafa gabbuusaa deero. Yeroo ammaa tana keessatti dhimmi irraa haasawnu moyyaale dhimmi irraa haasawnu beetee master plan irra nurratti labsame kana. Ajandaan guddaa haa ta'uu qabu kana jechuudha. Yoo abaa'oon kanarraa dubbate deeggaraan, yoo kaafaa'oon kanarraa dubbate deeggaraan, yoo beetee hayyuulee waliin dhufanii haasawaniis deeggaraan, ajandaan isaanii ammoo kwaas bamareeti. Dhimma kana yoo dhimma isaanii godhatan waa waliin jirra jechuudha. Nama ammoo tanarraan haasawne kunis illima lammaffaadhaatiif irraa eenaa jechuudha. Illima piipii lafa nuu keeysu beetee bulchiisaa addan nu qoddee waliin nu kaa'u deemtullee sanis irraa Oromoof qusachuu qaba. Akkanumatti illee dorgommii paartii siyaasaa keessaas Oromoo harkisanii naquu sanis keessaa dhaabbannaa jechuudha. Yeroo ammaa tana keessatti muuduu fi mulquun Oromoon eegaf baraarre booda eenyu nurra wayyarraa haasuu dandeenya. Sana ajandaa yeroo biraa ta'uu danda'a. Yeroo ammaa tana keessatti Jawaar immoo Abiyyi immoo Marroo immoo Daawud Ibsaati immoo Profeesar Maraaraa kun beetee haasoo qinxootiidhaatii jechuudha. Haasoo beetee bashannanaan na fakkaata. Kanaafuu heellee bashannanaa san taphachuu hin qabnu jechuudha. Heellee bashannanaa jettusanii san taphachuu hin qabnu jechuudha. Nuti yeroo ammaa tana keessatti hayyuun mooyyala irraa haasofne hayyummaa isaas maali jechuudha. Miidiyaan mooyyala irraa haasofne maaliif? Miidiyaan tulluu guuliitii irraa haasofne maali? Arra Mustafee Akjeeriin miidiyaan Somaaleedhaa dhimma uummata ofirraa haasawaa jiran. Miidiyaan keenyaas hayyuun keenyaas paartiin siyaasaa hogganoonni keenyaas yoo kanarraa bahan tapharraa bahan jenne jechuudha. Kana dhiiftee gurmuu biraa yoo haasofte haatuun himaatu siyaasaa Oromootiif hayyuu Oromootu hafuu na fakkaatti jechuudha. Odoo tanarra abaluufaa wajjin wal qabannee Abiyyi kuffifnaanis ka beetee sanammanuuf paayoritii ta'uu hin dandeessu jechuudha. Haganaa walitti deemuun fedhu hayyoota keenya waliin dhufaa jiran galatooma jennaan kubbaa kwaas bamareet jennaan. Waliin dhufuu keessatti gammachuu qabna. Gaa waliin dhufa keessan kanallee akka Oromoo fayyadu Rabbi haa godhu. Gaaddisa beetee gaaddisaa qabsoo Oromoodhaa ceesisuu Rabbi haa godhu. Wal dhagaa wal kabajaa waliin dhufuun teessan hin goomtu. Isan hin boonna. Ammoo haa gaafii jirtu. Kubbaan ta qilleensarraa san tafii piidhaati jechuudha. Kubbaan arra Oromoon taphachuu feetu ammoo tapha mooyyaleeti. Ta tulluu guuleeti. Ta beetee rakkina Oromoon arra keessa jiru. Alaafi keessaanis kana durfadhaa. Eenyuutu beetee tamuuduu fi mulquudhaatii fi paartii kamtu irra caalaa fi hogganaa kamtu irra caalaa sagaa beetee gaafa biraatii tanee bulfannee numan taatu jechuudha. Tanee bulfannee numa taati gaa akka nuuf fakkaateef hubannetti jechuudha. Beeyisan akka beektan jiran dhimmi beetee master plaanii arrannurraan labsame kanarraa olii jira jechuudha. Bara Oromiyaan hin jirtu. Arra yoo master plaanii kun hin jirre oole Oromiyaan hin jirtu jechuudha.
beete lafa laaftu beete lafi abu deemnu moyyaalee beete maqaalaan moyyaalee malee adeeroo barra lafti fudhachuu deeman beete ta master plaanii Finfinnee irra guddoodhaati kiiloomeetira 1,400 oli gubbaan isa highway hundarraan waasu barbaadanarra hadiidarraan fageessu barbaadan waan daldala biyya keessa seenurra daldala biyya keessa biyya seenuu fi alaboo gara hadiidaatiif haarawayin isaan nu baasa gara moyyaaleedhaan ugaadeetu nu baasa soo oromiyaan gazzaa fi westbaakii taatee jirti jechuudha daldalli keenya wali yoo Somaalee keessa bobbaane malee daldala bahaanis godhachuu hin dandeenyu dhihaanis kibbaanis godhachuu hin dandeenyu hulaan takkittiin tabeetee gara South Sudan jirtu sanoo sakka beetee fiifuu beetii sanii fiifuu lola keessatti daldalli guddaan oromiyaan beetee South Sudan fi Sudan hojjugootu jirtu baay'ee lafti sanii fiifuu lola jiran daldalummaan biyyattiitu harka 198 amma 100 jechuu dandeenya 100tti garuma beetee mooyyelee fi garuma beetee tulluu guuleedii fi garuma Jabuutiidhaati jechuudha harka har'a sadeenu Somaaleen to'achuudhaaf tattaafatti.